Akkam jirtan hordoftoota kiyya isin hundinuu. Ani dursa Aliyyi Nyaamaa yookaan immoo dursa miidiyaa yuutuubiin kiyya. Kanaaf duraan dursee baga wal gareechuu barbaada. Itti aansee sagantaalee garaagaraa yuutuubii kanarratti wantoota nama kofalchiisan, wantoota nama bashannansiisanii fi wantoota nama barsiisan akkasumas daawwannaa garaagaraa baadiyyaa fi magaalaa akkaataa jireenya baadiyyaatii fi jireenya magaalaa akkasuma namoota ajaa'ibsiisoo haala nama kofalchiisan yookaan immoo warra baratan intarviiyuu godhuudhaan hedduu sagantaa akkasiitiin qabannee dhufaa jirra. Ammallee as dura kana duraallee dabarsaa jirra. Keessattuu akkaataa jireenya baadiyyaatii fi magaalaa kana wal qabsiifne diraamaan garaagaraallee dalagamuudhaaf qophiirra jirra. Akkasiiti yuutuubii kana sabskiraayib godhaatii naa guddisa jechuun barbaada. Wantoota nama kofalchiisan hedduu qabannee dhufaa jirra. Dhugaa himuudhaaf akkasiin kofaltanii akkaataa qaala'insa jireenya kanaaf itti dagattan xiqqoo malee waan akkasiiti. Kanaaf sabskiraayib illee nu godhaatii sheer nu godhaatii nu guddisa jechuu barbaanneeti akkasiiti. Namni yaada qabdanillee koomentii jala kaa'aatii namoota isin hin beekne baay'ee nama kofalchiisan yookaan immoo hubannaa guddaa irraa argattan namoota akkasii ol baafnee baadiyyaa keessa deemnee magaalaa keessa deemnee akkasitti intarviiyuu godhuudhaan isin dhiyeessina waan ta'eef kanaaf sabskiraayib illee nu tolchaa sheer illee nu godhaa koomentii jalatti yaada qabdan yookaan yeroon wanta wahii jira keenya wanta wahii jira kaa'e fakkeenyaaf bakka wanti sirraa'uu qabaa kun dabalamuu qabaa jettanii akkasitti yaada keessan koomentii nu kaa'achuun barbaada. Kanaaf sabskiraayib naa godhaa sheer naa godhaa walaa guddina jechuun barbaada. Jabaadhaa isinin jaaladhaa. I love you more than my life. Kanaaf an keessummaa keessan haaraa naaf jiraadhaa isinin jaaladhaa jabaadhaa jechuun barbaada. Anaatu isinimaaf keessummaa ta'e har'aan tana keessummaa keessan kana yookaan anaa kana sabskiraayibii naa guddisaatii asiin madda jechuun barbaada.